Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon guyyaa irraa of harkaa qabnu kunooti. Waraanni bilisummaa Oromoo waraana mootummaa irratti tarkaanfii fudhachuu isaa ibse. Waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa haleeluudhaan du'aan madoon adabuu isaa gabaaseera. Haala kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zooniin kibbaa godina Gujii lixaa aanaa Qarcaa ganda Laayyoo Qundii jedhamutti gaafa muddee 13 bara 2025 haleellaa waraana mootummaa irratti raawwachuun loltoota mootummaa hedduu du'aan madoon adabuun qawwee hakiima tokko irraa hiikkachuu isaa ibseera. Oduu wal qabateen waboon zooniin kibba bahaa Oromiyaa godina Arsii bahaa aanaa Eexosaa keessatti loltoota mootummaa hedduu ajjeesuu isaa ibseera. Waboon gaafa muddee 13 bara 2025 loltoota mootummaa magaalaa Asallaa irraa ka'uudhaan gara godinaaleetti imalaa turan hidhuudhaan haleelee 3 battalatti ajjeesuun 8 ammoo madeessuu isaa ibse. Guyyaa irraas waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii jabaa loltoota mootummaa irratti fudhachuu gabaaseera. Akka odeessi arganne ibsutti waraanni bilisummaa Oromoo zooniin lixaa ganamaarraa godina Wallagga lixaa aanaa Boojjii Dirmajjii ganda Daroo Somboo jedhamutti waraana mootummaa hedduu ajjeesuu isaa ibseera. Kana malees hoogganaa waajjira nageenyaa aanichaa obbo Wayyeessaa Addunyaa dabalatee loltoota mootummaa 6 madeessuun amma yeroo ammaa kanatti hospitaala Gimbiitti yaalamaa akka jiran himame. Oduu keenya itti aanu yeroo sochiin waboo naannichatti akkaan dabalaa jirutti Komishinarri Komishinii Poolisii Dirree Daawwaa waboo ajjeeseen Jannata Galaa jedhe. Abjuu olaanaa mootummaa akka ta'e waboo kibbaaf lixa Oromiyaatti daangessee fageessee haleeluu akka ta'e himama. Ta'us akka mootummaa yaade ta'uu dhabuun waraanni bilisummaa Oromoo ammoo giddugala Oromiyaa dabalatee bakkeewwan murteessoodha jedhaman keessatti sochii taasisaa jira jedhan. Inumaa bara kana ammoo kibba bahaa Oromiyaa keessatti of ijaaraa akka jiru waboon hima. Kun ammoo bulchiinsa Itoophiyaa nagaa dhowwachiiseera jedhan. Kanaan dura naannoo naga qabeeyyiidha jedhamuun mootummaan abdataa ture kanneen akka Harargee fi Arsii har'a sochii waboon hunkuramaa jiru jedhameera. Yeroo sochiin waboo daran dagaagaa jiru kanatti ajajaan poolisii Komishinarri Komishinii magaalaa Dirree Daawwaa Alamuu Margaa jedhamu waboo ajjeeseen Jannata Gala jechuun miidiyaa irratti haasaa taasise. Hoogganaan poolisii kun dubbii kana miidiyaa irratti dubbachuun isaa hawaasa dheekkamsiiseera. Akka gabaasaaleen bahanitti namni kun dhaadannoo waboo dirqama ajjeesuun qaba jedhu qabatee hojiitti seeneera jedhan. Fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa hedduun ammoo dubbii kana qeeqan. Qe'ee Liyyuu Hayiliin Somaaleen goolamaa jirtu keessatti dursummaa kennee weerara daangaa ittisuuf hojjechuurra poolisiin Dirree Daawwaa wabootti dhaadataa jira akka jiran namoonni hedduun dubbii kana fudhatama dhabsiisaniiru. Oduu wal qabatuun kantiibaan magaalaa Dirree Daawwaa Kadir Juwaar gaaffiif deebii Semenee Beefres waliin taasisaniin ani Oromoo ta'us fedhii Oromoo guutuuf hin hojjedhu jechuun ifatti haasaa taasise. Dubbiin kun ammoo hoogganoonni magaalaa Dirree Daawwaa hangam uummata Oromoo akka ganan agarsiisa jechuun fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa qeeqa qaban barreessaniiru. Kantiibaan kun haasaa isaa keessatti malaammaltummaa irraa walaba akka ta'e ibsuun obboleessi koo ammallee konkolaataa miicaa jira jedhe. Dhugaa kana warri Dirree Daawwaas qoratanii arguu akka danda'an dhaameera. Haasaan isaa dubbii muummee ministeera Itoophiyaa maatiin koo ammallee mana dhoqqee irraa ijaarame keessa jiraataa jiru jechuun waggootaan dura taasisaa turaniin wal fakkaata. Oduu keenya itti aanuun Wallagga Bahaa Naasibuu Sireetti weerara humni finxaaleyyii Amaaraa bananiin jiraattonni beelladoota isaanii uffatanii godaanaa jiru jedhame. Weerarri humnoota faannoo Wallagga keessatti babal'ataa akka jiru himama. Akka ammaa deemaa jiraniin magaala Naqamteeyyuu marsuun waan oolu miti ka jiran namoonni hedduu yaaddoo qaban ibsataniiru. Weerarri tibbana taasisaa jiraniin ammoo kiiramuu keessaa uummata buqqaasaa akka jiran hawaasni weerara kana baqachuun loowwan isaa uffatee godaanaa akka jiru suuraaleen deeggaruun miidiyaa hawaasaan qoodamaniiru. Rakkoo nageenyaa godina Wallagga Bahaanota akka kiiramuu fi giddaa ayyaanaa keessatti waggoota 6 darbaniif humni finxaaleyyii Amaaraa namoota nagaa ajjeesuun qabeenyaa uummataa saamaa manneen jireenyaa abiddaan barbadeessuun sarbama mirga namoomaa dhaqqabsiisaa turaniiru. Humnoonni kunneen ammas sochii isaanii babal'isaa akka jiran eerame. Sochii faannoo keessatti gahee olaanaa qabu ka jedhaman qondaalonni mootummaa godinichaas loltoota kanneen tumsuun haalli naannichaa ammallee daran akka hammaataa adeemu taasiseera jedhan. Bulchaa godina Wallagga Bahaa dabalatee namoonni bulchiinsa godina Wallagga Bahaa keessa jiran harki caalaan humnoota finxaaleyyii Amaaraa faannoo waliin kan hojjetan ta'uu jiraattonni naannichaa miidiyaa hawaasaa gubbaan komiituu dhiyeessanii mul'atu. Humni finxaaleyyii Amaaraa waliin waliif galanii qarshii hirmaataa qabeenyaa uummataa bulchiinsota godinaa fi aanotatu akka saamamu haala mijeessaa jira jechuun hawaasni qeeqa. Weerarri kun hammaachuun Wallagga Bahaa Sibuu Siree ga'uu isaa gabaasni argame foomseera. Kanaanis muddee 14 bara 2025
lola bananiin milishaa mootummaa dabalatee hawaasa nagaarraa namoonni 30 ajjeefamuu miidiyaaleen gabaasaa jiran. Lola kana keessatti waraanni raayyaa ittisa biyyaa dhukaasa banuun weerarri kun yoo babal'atutti makkalaakiyaan humna kana baqachuun garaan garguuteetti baqatee jedhan. Faannoon ammoo uummataan milishaa haala hammaataa ta'een ajjeesuu isaa gabaasni kun ifoomseera. Ajjechaa kana alattis uummanni ganda tokko buqqa'ee baqachaa akka jiru himame. Oduu keenya itti aanuun IGAD Eertiraan miseensummaa dhaabbatichaa keessaa ba'uu gaddu ibse. Gamtaan biyyoottan Afrikaa bahaa murtee Eertiraan gamtaa naannichaa keessaa ba'uu murteessite hubannoo keessa galchuu isaa ibsuun tarkaanfii kanaan gadditti dhaga'amu ibsite. IGAD asmaraan ejjennoo ishee irra deebitee akka irraa ilaaltus gaafateera. Kunis ka ta'e aangaa'onni Eertiraa dhaabbatichi hawwii naannichaa guutuu dadhabuu isaanii kaasuun sirnaan ba'uu isaanii erga beeksisanii guyyaa tokko booda. Ibsa Eertiraan karaa seera qabeessa ta'een dhaabbaticha keessaa ba'uu beeksisuu ishee hordofee baaseen Eertiraa walgahii idilee hooggantoota biyyootaa fi mootummaa 14ffaa booda waxabajji bara 2023tti deebitee kanaanis dura gara waggoota 12 hirmaannaa dhaabbatichaa keessatti qabdu keessaa of baastee akka turte yaadachiiseera. Yeroo sanattis IGAD akka Eertiraan biyyoota miseensa ta'an hundaan sagalee guutuun simatamtee turte. Kunis waadaa waliinii hunda hammachuu gamtaa naannoo fi tumsaa haaromfame ka calaqqisiisu ta'uun ibsame. Ibsi kun kaba'ee Eertiraan gamtaan kun yeroo dheeraaf aangoo isaa kabajuu dhabuu fi dhimma naannoo keessattuu Eertiraa irratti xiyyeeffate keessatti ga'ee miidhaa geessu raawwachuun himattee IGAD keessaa ba'uu erga beeksiftee booda. Oduu itti aanuu Yugaandaan Itoophiyaa dabalatee biyyoota Afrikaa kaaniif koolugaltummaa akka hin kennine ibsite. Yugaandaan lammiilee biyyoota akka Eertiraa, Itoophiyaa fi Somaaliyaa irraa dhufaniif koolugaltummaa hin kennuu jetteetti. Dhaabbanni idil-addunyaa tokko immoo ibsa baaseen gocha Yugaandaa kana balaaleffateera. Mootummaan Yugaandaa torbanoota muraasa dura ibsa baasee tureen lammiilee biyyoota akka Eertiraa, Itoophiyaa fi Somaaliyaa irraa gara Yugaandaa dhufanii koolugaltummaa gaafatan akka hin keessummeessine beeksisee ture. Kan hordofee dhaabbanni mirga namaaf falmu Refuge International jedhamu ibsa baaseen tarkaanfii mootummaa Yugaandaa kun baay'ee yaaddessaadha jedheera. Dhaabbatichi lammummaa irratti hundaa'anii koolugaltummaa dhorkuun seera idil-addunyaa cabsuudha jedhe. Seerri Yugaandaa baafte kun godaantota haleellaa biraaf saaxilamoo akka isaan ta'an godha jedheera. Dhaabbatichi itti dabaluudhaan gochaan mootummaa Yugaandaa kun maqaa gaarii biyyattiin kanaan dura godaantota simachuun qabdu kaballeessuudhas jedhe. Yugaandaan baqattoota dhorkuuf kan murteessite deeggarsi dhaabbilee garaa garaa irraa taasifamaa ture gahaa akka hin taane ibsuun booda ture. Refuge International rakkoon kun dhugaa ta'uu isaa mirkaneesseera. Oduu keenya birootiin haleellaa saayibarii dhibbantaa 115 yoo dabalu qabeenyi birrii biliyoona 1.3 ta'u gama dijitaalaan waliin dhaamuun kisaaraa dhaqqabsiiseera jedhame. Sanadni baankiin biyyaalessa Itoophiyaa baase akka agarsiisutti haleellaa saayibarii dhibbantaa 115 dabaleera. Kana malees gama waliin dha'uu dijitaala taasifameen kisaaraan birrii biliyoona 1.3 qaqqabuu gaazexaa Riippoorter gabaase. Kisaaraan kun waggaa tokko keessatti akka qaqqabee fi bara 2024 keessa akka ta'e gabaasichi eereera. Bara kana gara jalqabaa haleellaan saayibarii 4623 taasifamuun kan himame yoo ta'u, kunis ka bara darbee wajjin wal bira qabamee yoo ilaalamu dhibbantaa 115 daballee agarsiiseera jedhame. Baankichi akka jedhutti kisaaraan qarshii guddaa irra gahaa waan jiruuf rakkoo kana fura jedhee ka yaade wixinee kaffaltii dijitaalawaa jedhu qopheessaa jiraachuu ibseera. Itoophiyaa keessatti saamichi kallattii fi alkallattiin bara biltsiginnaa kana keessa akkaan hammaataa akka jiru qeeqxonni irra deddeebiin himu. Egaa dhaggeeffattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon of harkaa qabnu kanan gammaa dhaggeeffattan ture. Kanneen nu faana turtan galatoomaa jecha nagaan nu tura.